dhiyootana baallama rabbi barbaanna jenneeti baallama qabannee daaroo labuutitti akkasitti gareen teenya dhuftee garee wahabiyyaa tashee maarren durfamtu hafte gartee gaa namtichi gartee baallama irraa hafe munaafiqa jettee dhiyootana inumaa habaash dubbatte. laa hawla walaa quwwata illaa billaah. rabbiin isaan barbaadan silaa rabbii kami rabbii isaaniiti moo rabbii keenya barbaadan? rabbiin keenya bakka jiru quraana keessatti bakka meeqatti nu hime arrahmaanu ala al-arshi istawaa jee suuratul furqaan keessattis rabbii ol ta'uu isaa fas'al bihi khabiira beekaa gaafadhu yooni fi ol ta'insa rabbii kana wallaalte jeetime. rabbiin bakka jiru of hime khabiraa maal barbaadan? rabbii kan barbaadan. quraana nutti buuse nabii keenya buuse yoo aayanni sun kasi dhibu taate waan silaa gartee jilmatti dubbate nabii rabbii adda namaa baasa. fakkeenyaaf sadaqaa horii isaanirraa fuudhi sadaqatan tutahhiruhum sadaqaa isaan qulqulleessitu horii isaanii keessaa zakaa fuudhi jee qaatti ajaje waan haganaa fuudhi re'eerraa re'ee haganarraa waan haganaa fuudhi gaalaa haganarraa waan akkanaa fuudhi jee hin dubbanne rabbiin fuudhi sadaqaarraa fuudhii malee zakaarraa fuudhii malee addan baafne sen nabii rabbiitu hadiisan addanuu baase. salaata akkaataa tolfannaa salaataa kanaas hoggaa gartee fuula keessan dhiqadhaa ammallee gartee harkaas mataas akkasitti miila dhiqadhaa jee dubbatu sen funyaan dubbatuu sin dubbanne rabbiin jilmumatti gabbuuse funyaan jaanii afaan loqotanii funyaan jaanii akkasitti gartee fuula dhiqatanii mataa akkasi jaanii harka dhiqatanii mataa jaanii mataa gurra haqanii akkas godhuu kana hanga miila sanga asitti takajeeme akkasi tartiiban oofe kana nabii rabbii akkasitti addaba baasee nu hime rabbiin jilmatti buuse. kanaafuu jecha arrahmaanu ala al-arshi istawaa jiru kun yoo jilmatti bu'e addaba baafneti hiikaa isaa barbaanna yoo jettan silaa nabii rabbiitu jechi kun jilmaadha akkuma gartee kitaabban ammaan tana amma isinii himne kanaati silaa waan irraa irrate akkasitti isaatu hadiisan jala fidee itti guuta. rabbiin arshii irratti ooltee jaa quraanni kanaafuu arshiin tuni gartee makhluuqa rabbiin makhluuqatti hin haajamu kanaafuu rabbiin bakkaan malee jiraa kasilaa je'ee nu ibsu nabii rabbii alayhi salaatu wasalaam. yoo aayanni sun gartee aayata gartee jilmatti bu'ee gartee akka aayatoota amma gartee zakaatii fi akkaataa tolfannaa ka dubbate kanatti gartee akkaataa waan godhamuu qabu babal'isee kanamaa ibsu silaa nabii rabbiiti. nabiin rabbii rabbiinuu kitaaba barreesse ibbiratti gubbaa arshiitti jee dubbate arshii olitti jechuuf fooqal arshii jee arshiirra jira jee arshiirra jira rabbiin arshiirratti ol ta'e hoggaa jiru kana alal arshii jee ho'i callise alal arshii istawaa jee ol ta'e arshiirra jira jechuun kun amma aayanni sun arshiirratti ol ta'e isaa ol jira arshiidhaa ol jira jechuudha. kanaafuu rabbiin arshiirratti ol ta'e hogguu jiru kana taa'utti hin jiru dhaabbatutti hin jiru ciisutti hin jiru arshii ciisaaf itti hin haajamne silaa osoo ciisutti hin jira taa'utti hin jira dhaabbatutti hin jira jee itti haajame jenna taa'uuf itti haajame yoo dhaabbate yoo dhaabbatuuf itti haajame yoo irra ciisu taate yoo irra ciisuuf itti haajame jenna dhugaa achi jalaa waan nu bahu jira. rabbiin ol ta'e arshii olitti ol ta'e malee arshiirra jira jechuu miti gubbaadha taa'u jira jechuu miti. kanaafuu inna allaha ghaniyyun anil aalamiina isin ooftan suni walittuun dhufuu jecha kanaa fi amma jechisu woluun tuqu. rabbiin aalama irraa dureessa arshiin aalama keessaa isa tokko kun uumaa rabbiiti rabbiin ittiin haajamne isiidhaa ol jira eessatti itti haajame osoo gubbaa jiraatee taa'u jiraate dhaabbatu jiraate ciisu jiraate isirra ciisu jiraate ciisuuf itti haajame jenna dhaabbatuuf itti haajame irra taa'uuf itti haajame jenna irra hin jiru rabbiin irraa olitti ol ta'e malee. kanaafuu rabbiin bakka malee jira hoggaa ati jettu rabbiin bakkaan malee jira hoggaa jettu rabbiin olii tanan jiru rabbi bakka malee jira hoggaa jettu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa isra'a halkan gartee asii deemsa gartee jibriilii wajjin ol bahan buraaqin duuba
yoo ol jiraachuu maal achi olii godha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Yoo jecha sanillee gartee arrahmaan wal arshistamaan ka akkaataan isaa si dhibu taate kun olaal wanni kun asii galu aayanni kunuu nama waa gallaalu silaa waa ni galcha. Yoo ol jiraatu maate maaliif achi ol laga duuba nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam. Mee tana dhiisiu biiroo tokko fakkeenyaaf biiroo takka waajjira bulchiinsaa tokko manni murtii tokko amma namni tokko si hasasee waraqaa isa hoggaa si hasase namni waraqaatti kennanii abaluu sanit deemi geessi haa dhufu waa jedhanii waraqaatti erganii waraqaa san namtichi waraqaa san fudhatee bakka silaa irraa yaamamu san dhaqa. Kanaafuu nabiin rabbiitis rabbiin ol jiraachuu isaatii fi achii ol dhaqe jechuudha. Tunuu waan ragaa sii ta'u jechuudha yoo arrahmaan arshistamaan si dhibe jechuudha. Asitti gartee rabbiin arshiitti hin haajamne arras borus taanaan istawaa jee arshiirraa ol ta'ee jee. Kanaafuu waa walitti oofne ittanii hin cinqina. Arrahmaanu alal arshi istawaa amma kun aayata mutashaabihataa keessaa isa tokko. Waa'ee aayata mutashaabihataa ilaalchisee rabbiin akki jee dhaggeeffadhu. Suuratul Aala Cimraan dhaqi ilaali. Aayata torba akki jiru. Huwa alladhii rabbiin isaa anzala calayka alkitaaba hagartee kitaaba kana sirra buuse minhu kitaaba kanarraa ni jira aayaatun aayatoota jira muhkamaatun tagartee adda babaafamtuu taate tanamaa ifa galtuu taate jechuudha. Tanaman dhibne ta ifa mul'attuu taate nama hundaaf ta nama hundaa galtu jechuudha. Hunna ummul kitaab isiin akkasitti gartee naman dhibne ta nama hundaa ifa taate ta dirree taate tuuni duuba bu'uura kitaaba jedhamti haadha kitaaba jedhamti. Wa'uukaru ta bira ammaas aayatoonni bira mutashaabihatin ta nama dhibduu jira jechuudha ta namarra wal fakkaatu ta addan namaan baane akkaataan isiidha. Ta ma'anaa isiidha namni hin beenye. Sanii jiraaje rabbiin bariisaa san aayata namaa ifa galuufi kan namaa ifan gallees qabuuse kasirra buusee jee dubbate. Fa'amma alladhiina fi quluubihim warri gartee qalbii isaanii keessa jiru zeeguun jallinni fayattabicuuna maa tashaabaha minhu aayatoota gartee mutashaabiha kan namarra wal fakkaatu ka adda namaan baane san akkaataan isaa nama dhibu ka ma'anaan isaa nama dhibu san jala deemaa jee warri qalbii isaanii keessa jallinni jiru warri jallee barbaadu aayata dirree jiru dhiise ibtiqaa'al fitnata gartee mokkora barbaaduudhaaf jecha balaa barbaaduudhaaf jecha shoorarkaa barbaaduudhaaf jecha nama shoorarkeessuudhaaf jechaafi aayata mutashaabiha ka rabbiin adda hibabaasee namaan ibsiin ka aayata gartee nama dhibu akkaataan isaa nama dhibu kana jala deemaa jee wabtiqaa'a ta'awiili amma hiikaa isaa barbaaduudhaaf jechaa je hiikaa isaa barbaaduudhaaf jechaa fi karabbiin dubbate sanirraa hiikaa biraa itti uumuudhaaf jechaa fi aayata mutashaabiha kanamarra wal fakkaatu san jala deemaa je akka gartee istawaa rabbiin jee dubbate kana istoowula gooneetti amma habaash fayyaa hiika isaa jijjiirreettu kana jechuudha. Rabbiin wamaa yaclamu ta'awiilahu kitaaba gartee akkasii jen aayatoota gartee namarratti wal fakkaatu ma'anaan isaa nama dhibu ma'anaa isaa nam tokkolleen hin beenyisanii hiikaa isaa namni beeku hin jiruu je illa Allah rabbi malee aayata mutashaabihaa sen hiikaa isaa namni beeku hin jiruu je rabbiin oltee je akkatti oltee hin himne laal dhaabbadhutti hin jira ciisutti hin jira taa'utti hin jira hin jenne ammaas gaafa arshiif dachii fi samii hin uumin dura bakka tanan jira hin jenne rabbiin bakka fedhee jiraata sen tasaniin nun galchu nun himne bakka fedhe bakkuma gartee jiraataa ture san jiraata bakka saniin jiraadhe bakka tanan jiraadhe jeen dubbanne ega dachii samii uumen arshii irratti oltee je achi dura eessa jiraa jette bakka fedhee jiraata san sayyoo aayata biraa qabaatte fidadhu bakka akkasii turee yoo jette kanaafuu waan achi duraa nun dubbanne dachii samii uumetin arshii irratti oltee je achi dura eessa jiraa taate bakka duraan jiraataa ture san jiraata bakka ni qaba bakka duraan jiraataa ture san jiraata
jiraachaa ture rabbiin. Amma hoo arshii irratti ol ta'ee isaa je ol ta'insa isaan malu ol ta'insa akka keenyaa osoo hin ta'in ol ta'insa isaan hin malu jechuu leessa kamithilii shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rabbii uumama takkattuu hin fakkaatu ol ta'insi akka keenyatii miti ol ta'insa isaan male. والراسخون في العلم warri gartee hidda jabeeffatan hidda gatidhatan ilmii keessatti beekumsa shari'aa keessatti yaquuluuna ni jedhan amannaa bihi aayatoota kana hundaa'utti amannee kanama ifa ba'u kanaafi kanama dhibu kanaas mutashaabiha gartee maanaa isaa rabbi malee hin beenye kanaas duba itti amannee jedhan jelaan warri gartee ilmii keessatti hidda gatidhatan kulluun min cindillah kulluun min cindi rabbina hundinuu rabbii keenya biraa buufamee laal jedhaniiti itti amananii je itti amanne jedhaniiti akkasitti dubbatanii je warri gartee ilmii keessatti hidda gajjabeeffatan. Wamaa yadhakkaru illaa ulul albaab waan kana bar warra gartee aqlii gama keessaa qabu malee ittiin hin gorfamuu je warri gowwaan jechuu warri humaan beenya. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa jaallaan yaa rabbii keenya nuun jallisiin qalbii teenya. بعد إذ هديتنا إجنو قجيل شتى قلبي تاني ننجلسني وهب لنا من لدنك رحمة طلاقا كإبران وخني إنك أنت الوهاب أتنا مكان قرتي وأنا ما خنو جانيتي ربي خلا تنجج وري قرتي علمي خيستي هدى قتل تنجج علماء تاني علمي خيستي هدى قتل كتاب ربي جلانك قبتي معنا إسا ربين دوبا برسيسي هركا خاية جرا aatoota mutashaabihaatiis akkuma gartee rabbiin isaanii hime dubbatan malee waa takka ittiin ida'an irraan hir'isan. Kanaafuu abbaarra namni if hin beeku namni gartee nama hin beeku ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beekaa jette Oromoon teenyoo. Namni bultee sumaan jaa akka itti bule immoo ati sumaatiif beeka jechuudha. Kanaafuu rabbiin ol tahee isaatiif hin jee akka itti ol tahe immoo nutti hin himne. ol ta'insa isaan malu ol ta'e. Akka inni jaaniitti amanuun kunuu amantii irraa takka jechuudha. Waan inni fudhatanii waan inni hin jiin irraa dhaabbatuun isatti amanuu irraa tokko. Ahbaas jechuun warra gartee osoo beekuu jallate jechuu quraanarra. Quraana kana jallisuuf jecha dhaabbate. Aayatoota xarafa qabaniituma gartee hallayyetti nama haruudhaaf jecha. Gaafa dura dhufarra quraanni kun makluuqa jibriiltu odeessee jaan kanaafuu rabbiin waa'ee isaanii hoggaa dubbatu rabbiin quraanni kun rabbi irraa buufamuu isaa kunu aayatoota reeftan isinii himne san keessattis rabbi irraa bu'uudha agarsiisa. كل من عند ربنا يلا وري قرت علمي خيستي هدى جبي فتن كنون دنو ربي خين يراب وإجاني تأمنني ربي دبتي بار جري كذي لما فا سورة الشعراء يولال آية البافي سقلتمي لمرة هنگا إبافي سقلتمي سدي حلال وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن قنبر بوفما ربي عالماتي ربي عالما برابوي ربي عالماتو إسابوسي جي نزل به كقرآن خنمو رب الرا قديم بوي الروح الأمين الروح نسيخ جبريل جيتشو جبريل أمنا ماسن قواتك اللي آت ربي اتهمان إداني akka rabbiin itti kennatti kana Muhammad itti gaffiduu je isaan innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jaamusan qabataniiti akkana jaan jecha sanis rabbii waan irraa jee qaba akkatti jee qaba quraanni kun bakka itti bu'ee fi akkatti bu'ee qaba homaa huwa biqawli shayxaan rajiim jee achittuu gaddeemee si hima jarri kun rabbii ergaa maaltu rabbi irraa itti dhufaa miti kana shayxanaa waatti odeessaa jechitti isatti himamu sun jecha shayxanaati jennaani
rabbiin achitti isarraa farmee lakki jecha ergamaa kiyya kabajamaati malee jecha sheexanaatii miti jeeti wamaa huwa biqawli sheexaan rajiim jedhanii nuu gaddeemee achitti lakki jecha sheexanaa kan isin jettan sanii miti sheexanni isatti waa fidu hin jiru jechi isatti himamu sun jecha kiyya ergamaa kiyyaatu isaa waa je'u jira isaa dhufee qaraa'isu jira malee sheexanaa miti jedhee rabbiin achitti irraa falme malee quraanni kun gartee jibriil irraa bu'e jechuudha miti kun ayata kanaas si ibsa quraanni kun buufamaa rabbii ol ta'e irraa bu'e isa kana immoo gadiin bu'e jibriil jedhee rabbiin kun har'aan tan asitti ifa sii baase yoo achitti illee kas dhibu taate isin warri fi kutaamni isiniin galiniitu namatti waa himna ji'a. Akkamitti rabbiin bakkuma takka jira akkamii jettan rabbiin bakka hunda jira jettan. Wahuwa ma'akum aynamaa kuntum hin jenne rabbiin bakka isin taatan hundatti isin wajjin jira hin jenne jettaati sin beeka suuratul hadiid dhaqiitii ilaalladhu akkiju huwa alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda rabbiin gartee isa dachii samii uume fi sittati ayyaamin qixa guyyaa jaha keessatti ثم استوى على العرش إذن عرش رتولته يعلم ما يلج في الأرض ربي نبيها وان قرته ولا فتنا خيسا قسين نبيها وما يخرج منها ولا فتنا خيسا البوس نبيها كما يرى وانتو الدايتو ديكوتا ساعات وانفري واتات ولا فتنا خيسا البوس نبيها وان سمير راقبو خلافتنا خيسا قسين نبيها كبشاني هاتو وانفري واتو وما ينزل من السماء واما اللي سمير راقبوس نبيخ حقا قرتي قرآن قرتي جبريل تغني دي محمد كيس انبيوت تيس يتي ارغو ناس نبيخ حقا جبريل تيدو في كرة الرسوس نيارغا ندغها نبيخ وني تكلين سن هندوسيتو وما يعرج فيها اما اللي وان قرتي سميدنا خيس الخور حقا ملائكوتا حقا دلقا المنامات الخورتو نبيخ وهو معكم أينما كنتم ربين بكمتاتا هندتو إسي وجين جراج والله بما تعملون بصير هنولاد ربين واني في دليدا أرقادا بكما فيتا تيساني وان فيتاني دليدا دجتنا خيسر لغة التنيس دجي سمي دوتي غرتي دوكنا دهاتنيس ربين إسين أرقاج أرقان تيني في تيسا ولنفكات ربين أرق نتيس نقر ammoo argaan teenya fi teessaa waliin fakkaatu maaliif jennaan nuti amma waan mana kana duuba jiru hin agarru rabbiin ammoo samiin torban inni jaare arshiin gurguddoon tun arshii ol jiraate isan dhoysitu jechuu duuba waggaa kana argaan teenya fi teessaa tokko nuti waan huccuu teenya haphisan duuba jiru hin agarru dukkanti dhufnaa waa takka ibbiraa hin agarru qaama keenya hin agarru ربنا مو دكتي سنداتو سمين قدون تربان دون سنداتو تناو تكاري ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربين وما أرجع هذا واني تكلم إستن فكاتو جي ندقا جنة نتيس ندقينيا دوبا إيسان أتي جراتي نتأموان مانا خانا دوبا جرو وانا أتينا مانا خانا دوبا نو حاماتو جرو حساسو جرو هم بينيو هندقين ربي نمو ندقا حساس اللي وان قمتان تيخيصتي بيخيجو حساسي برغتيجو خنافو ربي نسي وجين جريجون دنديتي ساتين أرقائي ساتين بيكم سيساتين خنان وجين جرى ملي ذات إساتين صفة إساتين ربين قلتهي جريجو هاي ربين دوبا وقا الرحمن على العرش استواجه ربين الرحمن مقاسفاتي دوبا أكملتي ذاتا قلتها يتني يوجدتي هاي ربين كن قل هو الله أحد جنة ربين تقو جنة مقاتو هدو مالي مقايسا سقلتمي سقلي مالي إيه إني تقو مامتي فدير رحمان اندبت فدير الله اندبت إني قرو تقو مامتي إيه رحمان أرشي رتي قلتها أرشي قلتها جي الله نقوسا إيه سجريت أما فكينيف أنا سيفتي يا خرابا خنا جرتي ذاتني يا خرابها خنا جرتيون سينجي أنا ما سيت صوبمو دوغن دبدانين كون اللهم قازاتي رحمان مقاسفات دوبا الله ديست رحمانو دبتيوته ها شفتي ذات يلا ديمتي شفتي ذات يلا ديمتي أما ذاتتي يدا تفكرني في ذاتمتي يتنرى شفتي تيا الدنباتها خنافو ربين
Allahun karaa bahaa kana jirra rahamaan karaa dhiyaa kana jiroo jenne amma rabbii yoo heddummeessine inni immoo rabbiin tokko je. Kanaafuu maqaa hedduu malee fedheen rahamaan hin dubbata fedheen rahiim hin dubbata ol ta'ee ifiin jee miti maquma isaatii miti kun hundinuu Allahunis rahamaaninis kanaafuu rabbiin ol ta'e walumaa galatti abba zaatan ol ta'e sifaan ol ta'e sifaa fi zaatalleen ol ta'e hundaanuu jechuudha. Sifaa fi zaatni isaa addan baatu qabu. Yoo sifti ta'eeti fi zaatni kan kee adda bahe egaa iblaaleeti. Addan baatu sifaa fi zaatni jechuudha. Kanaafuu rabbiin zaatanii sifaanis ol ta'e. Kanaaf nuti nabii keenya jala yaana alayhi salaatu wassalaam nabiin alayhi salaatu wassalaam gana ummanni kiyya kun bakka 73 dabaa firqaa takka malee warra jahannami jeetuun firqaan takkittiin tamee argamaa rabbii jennaan maa hiya yaa rasuulallah jennaan isiin gartee isiin tami jennaani isaan firqaan najaa baate sun gartee ibiddarraa qixaaxarraa najaa baate sun warra gartee waan ani irratti ta'e irratti warra ta'e warra gartee waan sahabonni kiyya irratti warra ta'etu warra gartee firqaa najaa baate. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam rabbiin kitaaba katabe ibbiratti gubbaa arshitti jedhe. Fooqal arshii olitti jechuu kan arshii olitti jechuu. Ibbiratti kitaaba barreesse loohaan mahfuuz kitaaba guddaa galmee عالم قوتو يفكر قبسون بريسيجي خنافو الله موجود بلا مكان هنجن نبيين كين يو إسجل ديم نجتانه يو فرقان جاب باتو تانا جن إسجل ديمو قمنا أكين نجي ونين نجي ربنا أرشير رتولتيجي إسمها قرآن خانا نبرسيزه إسمها قرآن خانا ماس حديثة اللي نوهمي ربين خطاب بريسي إبرتي قبارشي تجينو دبتيجو كتاب ربين بريس بكام ملت ويجي عرشي قبتي عرشي أولتي جئ دبتي صحابة خيالسا نيومين امتيجي ربين بكام ملت جرجي هنجرو وان صحابوني خيه إرتهاني رتي نمتهجي غافة درا رحمان الرشي السوان خوني موجود بلا مكانتي هنفسر امني jarri takkaa waa'ee kanarraa ni gaafanne tun booda kana dhufte nabiyyiin na booda dhufu hin jiru kanaaf warri na booda gartee deemee gartee maqaa gartee nabiyyummaatiin deemu hundinuu jalliftoota je kanaafu warri gartee rabbiin bakka malee jirejuu kun jalliftoota irraa isaan tokko isaan warra gartee ulamaa'ii haqaa warra waan gartee rabbi irraa bu'e kana dhabamsiisee baaxila qubsiisuudhaaf deemu keessaa isaan tokko maaliitu nuu raga amma meelaal warri silaa kan itti qabsaa'uu qaban kakkaan dogongora guddaa sanirra raga deebisuu qaban warra gartee mukaa fi dhahaa gabbaru rabbii keenya jee warra taabota oofu kana garta rabbii keenya jee warra waan ifiifuu yoo namni lafa kaa ifii hin deemne waan muka ifiifuu namaa humaan goone kana warra gabbaru kana karaa malee jirtan ja'anii takkaa guyyaa tokko gartee daawaa ittiin goone eega dhufanirraa isaan warruma gartee sunnaa rasuulaa hordofu kana warra gartee aqiidaa qaceelloo karaa qaceelloo irra jiru kana akkamii jallifnaaf jecha warra dhaabbate jechuudha. Jarri muka gabbaru hoo maaliif dhiisan? Isaan obboleeyyan isaaniiti. Haadha takka addalee haati sun eenyu jennaan Israa'el. Isaanis ummanni Israa'el bombii fi gartee misaa'ilota adda addaatiin ummata muslimaa kana dhawanii humaarraa hiisuu dadhabaniiti. Isaan ummanni kun abadan amantii tana dhuma malee irraan deebuu hoggaa biyya tana balleessine Tuunis daranuu islaaminaa babal'achaa deemti kamitti kanarraa ummata kana balleessine jedhaniiti isaan fakkaannee haa jallifnu jedhaniiti jechuudha. Sheeka fakkaatee itti dhufa sheexanni. Kanaafuu isaan warra gartee aqiidaa islaaminaa haqaas hin balleessuu dhaabbate keessaa isaan takka jechuudha. Maaliif warra silaa muka gabbaruu kana warri silaa akkaan daawaan itti godhamuu qaba akka Abi Mu'aas sanitti warra kitaaba isaanii keessatti hime bakka sanitti kitaabni keessan akka jedha isin waan kana dalaydan jee akkasitti karaa haqaa silaa nama akkasitti nama deebisuu qabu ture.
Abu Mu'aaz achi dhaabbatee warra gartee karaa baaxilaa jiru achitti gara haqatti deebisu jira. Isaan asii diin keessaa yaasu jiran jechuudha. Rabbiin bakka malee jira jedhanii jechuudha. Tana waan Rabbiin Quraana keessatti hin dubbatin kan nabiin keenya hin dubbatin ifumaa uummatanii biyyaan jalliifna jedhan jechuudha. Kanaafuu Nabiin alayhi salaatu wassalaam karaa kiyya qabadhaa. Karaa bakka bu'oota kiyyaa afran khulafaawwata afran qabadhaa jedhee dubbate jechuudha. Karaan isaa Rabbiin arshii irratti ol ta'ee nu barsiise. Hadiisa keessatti akkasuma khulafaa'ul arbaanis akkasumatti sanuma nu qabsiisanii gartee Rabbiin bakka malee jiraasan nuti waan isaan hin beenye ni beenya har'a hoggaa jenne isaan birachi dabruu daangaa dabruudha taati isaan jalaa hin deemne jechuu hoggusan. Kanaafuu bakka isaan itti dhaabbatan itti dhaabbatu. Nama tokko hordofuu jechuun waan inni jedhu jettee waan inni hin jiin irraa dhaabbatu. Kanaafuu karaa kiyya hordofaa karaa bakka bu'oota kiyyaa hordofan hunjee nuti wanni nutti dhufe kana Rabbiin arshii irratti ol ta'e maa ani bakka maleedhaan jira maaliif arshii irratti ol ta'e jette yoo nuun jee ifii nu jallisee yoo ni fi kan nu gaafatu ta'e heera abbaan ofirraa irrise namni itti namaan guutuga. Eegaa ifii yoo bakka malee jiraatee hamba arshii irratti ol jira jee ka booda wallee ka nu gaafatettanii shakkitan taate Rabbi gaatana sumaat ifirraa irrise egaa nuti waan ati nu buufte jenne tasanii achi gaagaa waan nuti hin jiingaa waan nuti gartee nuti fi beenyeen garteen qaceellu waan ati nutti himte irra jiraannee namatti illee himne. Tanaa yoo nu qixaatte gaasiif beekaa jetteetuma deebisaaf irraa goota kaa Rabbiin gabricha waan inni gartee haqa isaatiin malee isaan qixaatu. Kanaafuu boru Rabbiin murtii ni godha. Abo'aan Quraana Rabbiin arshii irratti ol ta'e jedhin isin buuse. Quraana keessa mawjuudun bilaa makaan inni jirti jee yoo si gaafate Rabbiin gabrootan kana hunda bara guyyaa qiyaamaa isaan jidduutti murtii godhan jenne. Kanaafuu ni jirti jee yoo si gaafate deebisaa maal kennita? Kanaafuu nuti nabii keenya irra hin beenyu sahaabota gurguddaa san irra hin beenyu isaan jala deemuu qabna jechuudha. Yoo karaa milkii ka barbaannu taane. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Shakkii ifirraa fixaadha. Kanaafuu ummanni kiyya bakka 78 dabanii takka malee warra jahannamii jee ta warra jahannam taatu waan nabiin hin dubbatin dubbatu bid'aa fiduudhanii bakka san dha'itti bara. Waan Rabbiin dubbate dhiisanii waan Rabbiin hin dubbatin fida'uudhaan. Daangaa Rabbii wasana dabruudhaan Rabbitti shirkii dallagsiisuudhaan. Warri kun warra gartee Rabbiin fasalli li rabbika wanharju Rabbii kan keetiif qali isuma salaati jee Rabbiin Nabi Muhammadu ajaje nuti gartee Rabbii dhiifna nabii qalla warra jiru warra gartee Rabbitti sharraksiisu warra nabii keenya warra Rabbitti sharraksiisu jechuudha. Ati inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Rabbiin nama isatti waaqixxeessu dilii isaa isaaf hin araaramu jechuudha beekanii fi kanaaf shirkitti nu naqanii gartee ibaadaa teenya nu jalaa balleessuudhaaf kana dalaga jarri. Nabiin keenya yoomti nu ajaje guyyaa dhaloota kiyya naaqala dibbeetumaa dhiichisaa shubbisaa je'een yoom nu ajaje. Rabbiinoo yoom nu ajaje. Abubakar namni Abubakar irra jaalatu hin jiru. Wasaahibuhu fil ghaari ka Rabbiin isa faarsee shariika isaa ka gortee gaafa goda keessatti gartee kaafira dhiyeessan. Sanillee rakkoo isaa kabaadhatee wajjin achillee rakkoo isaa san akkasitti hojii qooddate jee ka gartee isa faarse sunu takkaa nabii keenyaaf qalla jee gaafa khaliifummaa isaa mawludan goon. Namni isarra jaalatu hin jiru. Isaan gartee jarri gartee silaarra mawluda goona jedhu kun tokkoffaan kunuu shirkii gurguddoo irraa takka jechuun waan nabiin keenya ittiin ajajin. Kagartee ulamaan khulafaa'ul arba'in gartee ummanni jajjabaan gurguddaan silaa nabiin bakka buufate sun ittiin ajajin hin dalagin sanarraan tana guyyaa keessaa fidan baasa jechuudha. Kanaafuu baasa guyyaa keessaa bahirraa fagaadhaa jee nabiin alayhi salaatu wasalaam. Namtichi waan isarratti wal fakkaate san gartee dhiise diin isaa qulqulleessa jira hadiisa biraa keessa jira. Sen akkasitti kanaafuu tun amrii nabii keenya irraa nutti hin dhufin man amila amalan leessa alayhi amruna leessa عليه أمرنا فهو رد نمتيجي غرتي دلغا أجاجني خينيا إرن جير دين كينيا إترراني أكنمتي غرتي لفاقعي بدعا خدلغو تاتي سن اسمر دي فما جي نبين كينيا عليه الصلاة والسلام إسران فورهم خنافو مولود نبين كينيا تنون أجيني ربين تنون هن أجيني يجو خنافو خرا خنانو تكتو متنانو ورأي بدات تاني يجو خي ربي تشرك سينا جر يجو نبي خينيا وسنا نمباسنا أكا عيسى إلما مريم غرتي
nasaara wasana baafsatti jee seerate akkaataan itti gartee mawludni karaa godhameewu malikul muzaffar gartee gaa ummanni nasaaraa kunuu nabii isaanii akkanatti guyyaa dhaloota isaa kabajanii akkasi qalanii dhiichisanii inni jedhani nuti hoo isaanii gadi nuti miskiinaa jeetuma asuma bid'aaf maalafaa kaase inni immoo nabiin keenya ni seerate akka gartee ummanni nasaaraa nabii keenya osoo januu jarri osoo rabbii keenya jee akkasitti gartee achi wasanaa baasisanitti wasanaa nan baasinaa jee kanaafuu isaa qaluun kunuu wasanaa isa baasudha yoomitti naaqalaa jee rabbiin isaa'u ajajee naaqali atummaanuu jee isaa'u ajaje ati hoggaa rabbii san inni nuu naaqaliyyan san dhiiftee isumaafuu qaltemmaa isaan shirkuu jaamte jechuudha faallaa rabbii deemuu jechuudha kanaafuu hadaraa tunuu waan gartee aqiidaa keessaa nama baafturraa takka jechuudha tabiraa dhiise waa'ee dibbee isaan haasawan sanis inshaallah sagantaan tunni dheerattee sagantaa biraa keessatti isinii fida waan isaan itti rarra'an tanaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.